mana namarraa hojjechaa turte waggaa 14 muluu kan affanamte miindaa tokko malee birrii tokko malee kan ishiin hojjechaa turte jechuudha. Waggaa 14 miti guyyaa 14 hammam akka cimu hin beektu jechuudha. Tole ashama harka fuuni akkam jirtu hordoftoota siifan gidduu bakka jirtanitti nageenyi baraaruu waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jecha ani nagaa kootti isin akkasii nagaa taatan abdii guutuun qaba. Tole har'a viidiyoo biraatiin walitti deebinee jira jechuudha. Viidiyoo kanarraa wanta isin barattan wanta guddaa tokko isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa barumsa isiniif ta'a jedhee wanti ani isiniif qabadhee dhufeeru jechuudha. Isa guddaadha inni kuni namoonni hundumtuu dhaggeeffachuu qaba jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee wanta harka keenya irratti baannee rakkanna jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya harka keenya irratti baannee ani ajeensii koo hin beeku ani niitii biraa namitti na fudhatte eenyu akka isheen taate lakkoofsa bilbilaa isheen beeku akkamitti madhaa akkamitti maal godha jechuu dandeenya jechuudha. Garuu wanti kun harka keenya irra jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni baay'een hin beekan jechuudha. Ijoollee kana ijoolleen hin beekan baatanii dhuma rakkatu jechuudha. Innaa kanaafuu maal isiniin jechuun barbaade walumaa galatti wanta guddaa as keessaatti argachuu dandeessu jechuudha. Wanta narra isiniif qabadhee dhufe kana. Egaa waa'ee mucaa kanaa yoo ilaaltanii mucaan kun waggaa 14 muluu hojjetteeti. Waggaa 14 muluu hojjechuun ishii dafqa ishii waggaa 14 argachuun ishii akkasuma lubbuun ishii argachuun sababii waraqatittii kanaatiif jechuudha. Isinitti mul'ataa jira natti fakkaata sababii waraqatittii kanaatiif kan isheen waggaa 14 kana muluu hojjettee xaarii ishii hundumaa argatte jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf fakkeenya gaafa biyyarraa dhufnu yookaan gaafa ajeensii nuti ittiin dhufnu suni waraqanni kun nama dhufu hundaaf kennama. Waraqanni kun nama dhufu hundaaf kennama jechuudha. Namoota asii dhufanii hundaaf kennama jechuudha. Keessattuu yeroo duratti amma erga waggaatti asiitti malee waggaadha achitti wanti kun sirriitti namaaf kennama jechuudha. Kana malee baattee dhufuu hin dandeessu jechuudha. Amma garuu haala kana miti haala kanarraa jijjiirameetiin jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani kunoo akka kanaatti jechuudha. Kan ijoolleen ergee yookaan ijoolleen karaa kolfanii hundi isaanii waraqanni kun na bira jira jechuudha. Hunda isaanii koppii godheen baadhee deema jechuudha. Sababni isaayyuu ijoolleen baatanii deemuu dhiisuu danda'u yookaan koppii godhatanii keewwachuu dhiisuu danda'u jechuudha. Kanaaf haala kanaan koppii godhanii yoo kaahanii baay'ee salphaadha jechuudha. Isinii gala miti baay'ee salphaadha. Namni sun illee hin qabu yoo jedhee kan dhiphatu wayii namni sun rakkoon tokkollee kan isarra gahu yoo ta'e dookimentii sun achii fuutee ittiin nama sun barbaachisuun salphaadha jechuudha. Egaa waa'ee mucaa kanarratti isinitti dubbadha. Mucaan kun waggaa 14 kana dura kan ishiin gara biyya kanaa dhuftee gaafa gara biyya kanaa dhuftu waraqanni kun ishiidhaa kenname jechuudha. Waraqanni kun gaafa ishiidhaa kennamu maal goote waaqayyotu haala ittiin waan fuuldura ishee beekuuf Abayyin kun fuuldura ishee akka jiru waan beekuuf waaqayyo haala kanaa wanni akka ishiin koppii godhattee harka isheetti qabattu waaqa lubbuu ishee oolchuu fi waaqa dafqa ishee waggaa 14 balleessineetu guyyaa gaafasii suni waraqata kan akka ishiin akka koppii godhattu ishee taasise jechuudha. Innaa maal isiniin jechuun barbaade mucaawwan sun otoo koppii godhachuu baattee raattee waraqata suni haga har'aatti argamuu hin dandeessu isinii gala miti. Ijoollee maatiin ishii sun jechuudha. Maatiin ishii akkasitti bu'anii mataa sun jechuudha gaafa duraa waraqata kana qabatanii ajeensii ishiin ittiin gaafa duraa dhufte sun qabatanii deemnaan maal jedhaniini isin hin beeknu badaa asirraa jedhanii jechuudha. Badaa asirraa jedhanii ofirraa ari'an jechuudha. Ishii deemtee ji'a ja'aatti jechuudha. Hin beeknu deemaa asirraa jedhaniini. Garuu ishiin waraqaticha maatiin ishii keewwatan jechuudha. Waraqaticha keewwatanii waaqayyo guyyaa guyyaa isaanii fidee har'a akka ishiin argamtu immoo taasisee jira jechuudha. Egaa walumaa galatti waraqanni kun dhugaa dubbachuu fi faayidaa guddaa kan qabu isa kanadha. Amma ijoollee baay'een waraqata kanarra maal barbaadu? Iqaamaa barbaadu. Iqaamaa dursa garuu kan si barbaachisu eenyumayyuu kanadha. Waraqata kanatu iqaamaa nama barbaachisa jechuudha. Iqaamaa dursas barbaachisa jechuudha. Egaa asirraatiin maal barattu gaafa dhuftanii keessattuu ijoolleen kontoraataan dhuftan jechuudha. Waraqanni kun isiniif kennama jechuudha. Waraqata kanarraati waan hundumaa qabachuudha. Waraqanni kun haala kamiin akkati dhuftee eenyu bira akka teessee akkasumallee eenyu ishiin si fudhatte dhiiramoo durba kan si fudhatte akkasuma adireesii hin qabaa. Waan illee magaalaatis dhufte sun illee hin qabaa akkasuma
karaa ittiin dhufte ajeensota lamaan illee hin qaba jechuudha. Sillee asirra jira maqaan keellee maqaan niitiin si fudhatte illee akkasuma bilbilli keellee bilbilli niitiin si fudhatte yookaan namicha si fudhatte illee asirra jira jechuudha. Tokkoon isaa isiniif dubbisaa warroonni waraqata kana ofirraa qabdanii haala ulfaataa keessa jirtan. Akkasuma immoo ani haala ulfaataa keessa jira garuu paaspoortiin koo na harka hin jiru. Lakkoofsa paaspoortii koo hin beeku. Lakkoofsa niitii hin beeku akkamitti himachuu danda'a? Biyya hin jiru hin beeku akkamitti himachuu danda'a jettanii warri cannaqamtanii as keessatti waa guddaa argattu. Waa guddaa akkasiin barattan abdii guddaa qaba jechuudha. Kanaafiyyuu ammallee waraqanni kun gaa walii galtee yookaan walii galtee kan kee fi kan jaraa kan keetii fi kan jara keetii jechuudha. Waliigaltichi this implement content is executed in the enter into by in the between jedha. Kan waliigaltee kan kee fi kan nama si fudhate suni jechuudha waraqanni kun jechuudha isinii galaa miti. Kanaaf warroonni waraqata kana qabdan iddoo uumaa keewwadhaa isinii jechuun barbaada. Kanaaf asirratti maaltu jira as futeen akka mul'atutti isinii dubbisuu yaala akka danda'amaa ta'etti waraqata kanarraatii waan guddaa argattu jechuudha. Akkasuma employer hojjechiisaanii eenyudha? Hojjechiisa fakkeenyaaf hojjechiiftuun kenniitiin ati bira dhuftu sun maqaa ishee kunoo jira jechuudha. Fakkeenya neem Faatumaa Muhammad kan kooti jechuudha. Waraqanni kun kan kooti. Akkasuma naashinaal ayidii ishii waraqaa eenyummaa ishii waraqaan eenyummaa ishii illee asirra jira jechuudha. Waan isin ajaa'ibu akkasuma adireesii ishii bakka iddoo ishiin jiraattu yookaan lakkoofsa manaa ishee jechuudha. Adirees startii lakkoofsa manaatii siitii magaalaa ishiin keessa jiraattu jechuudha. Konteenti nambarii lakkoofsa bilbilaa ishii akkasuma telefoonii konteenti nambarii telefoonii lakkoofsa bilbilaa ishiitti mul'achuu jechuudha. Akkasuma kunoo neemi ajeensii ati ittiin dhufte jechuudha. Ajeensii kee kan ati ittiin dhufte kunoo akkasuma asirra jira jechuudha. Altaayii kan jedhu kan koodha jechuudha. Akkasuma seekurumentii ofeesii ajeensicha jechuudha. Ajeensicha lakkoofsa bilbila ajeensii keetii jechuudha. Yookaan kan poolisoota ittiin argachuu dandeessu kunoo asirra jira. Telefoonii kan namicha ajeensii keetii kunoo asirra jira. Akkasuma adireesii ajeensii keetii. Adireesii ajeensii keetii kunoo asirra jira. Adireesii isaallee kunoo jira jechuudha. Taabuksiitii jedha. Akkasuma iimeeliin isaallee jira. Iimeeliin isaaniillee kunoo iimeeliin kan ajeensii keellee hin jira jechuudha. Waan barbaadde ittiin baasuu dandeessa jechuudha jalaatii. Akkasuma domestic service worker hojjettu yookaan ana jechuudha. Isinii galee miti as keessatti kunoo maqaa koo asirra jira maqaan koo jechuudha. Maqaan koo Baqqalaa Alamnash Waradaadha. Maqaan koo Alamnash waan ta'eef akkasuma position house maal hojiin kee house madaamii wanti hundumtuu asirratti raayee jira jechuudha. Adireesii bakka Oromiyaa. Anaanis waan isin ajaa'ibu akkuma kana anaanis ani waan tokko ton balleessee asii deemee waraqata kanaan niitiin kan koomaa gochuu dandeessi yoo ani balleessee asii deemee waraqata kanaan ana barbaadaaf jecha maatii koo qabsiisuu dandeessa jechuudha. Adireesii kootii isinii gala miti adireesii kootii maatiin koo bakka jiranitti qabamuu danda'u jechuudha. Akkasuma siivil isteetii yookaan nama heerumeerumoo nama heerumne jedhanillee jechuudha. Konteenti nambarii lakkoofsa bilbilaa waan isin ajaa'ibu kan biraallee jechuudha. Amma namoonni baay'een paaspoortiin harkaa badaa. Ammasuma dhufanii paaspoortii yoo harkaa bade yookiin paaspoortii yoo harkaa fuudhame ani paaspoortii koo hin beeku maalidha jedhama. Kan isin ajaa'ibu waraqata kanarraa lakkoofsi paaspoortii keessanillee jira jechuudha. Waraqata kanarraa kunoo paaspoortii nambariin illee kunoo hin jira laa. Paaspoortii nambariin illee hin jira. Akkasuma pilees oofishuu bakka irraa dhufte. Biyyi kee Itoophiyaa barzideetii guyyaa dhaloota kee akkasuma waa baay'ee of keessatti qabatee jira jechuudha wanti kun. Inni kun immoo waliigaltee keeti. Waliigaltee kee fi waliigaltee ishiiti jechuudha. Ishiinillee maal akkatti hojjettu akkasuma ijoollee meeqa akka qabdu akkasuma ijoolleen sun fayyaadha moo fayyaa miti kan jettu jechuudha. As keessaa dubbiftee argachuu dandeessa. Maatii meeqa akka ishiin qabdu as keessaa dubbifattee argachuu dandeessa jechuudha. Kana fakkeenyaaf namni kana hubatee gadi fageessee hubatee biyyatti gaafa seessee qajeeluudhaaf jettu dubbiftee wanticha laaltee haalli sun haala gaarii yoo ta'e dhufuu dandeessa. Garuu haalli sun laaltee haala sirrii miti yoo ta'e dubbistee achitti hafuuf mirga guutuu qabda.
mirga guutuu qabda jechuudha. Akkasuma miindaan keellee kun asirra jira jechuudha. Amma ijoollee baay'een miindaa gaafa asii dhufanii birrii 2,200 sa'aatii ammaa kana birrii 2,200 siin jedha daldalaan. Atillee ishii jettee dhufta jechuudha. Garuu miindaan kee daldalaa miti kan beeku. Miindaan kee waraqata irratti barraa'ee jira jechuudha. Ati miindaa kee isa waraqata irraatiin gaafatta malee isa daldalaan 500 yoo siin jedhe 500 sun gaafachuu dandeessu. Mirgas hin qabda, dirqamas hin qabda. Gaafachuun mirga qabda. Isaan immoo kan waraqata irraa sii kennuuf mirga qabu. Kanaaf wanni gochuu hin dandeessu siin jechuun barbaada. Itti dabalee asitti signifaantii yookaan mallattoo keessa jechuudha. Amma gaa kan akka furtaniitu jechuudha. Walumaa galatti. Waraqanni kun gaa walii galtee yookaan walii galtee kan kee fi kan jaraa faakii kan keetii fi kan jara keetii jechuudha. Walii galtichi this implement content is executed in the enter into by in the between jedha. Kan walii galtee kan kee fi kan nama si fudhate suni jechuudha waraqanni kun jechuudha. Isinii galaa miti. Kanaaf warroonni waraqata kana qabdan iddoo uumaa keewwadhaa isinii jechuun barbaada. Kanaaf asirratti maaltu jira as buteen akka mul'atutti isinii dubbisuu yaala akka danda'amaa ta'etti waraqata kanarraatii waan guddaa argattu jechuudha. Akkasuma employer hojjechiisaanii eenyudha? Hojjechiisa fakkeenyaaf hojjechiiftuun kenniitiin ati bira dhuftu sun maqaa ishee kunoo jira jechuudha. Fakkeenya neem Faatumaa Muhammad kan kooti jechuudha. Waraqanni kun kan kooti. Akkasuma naashinaal ayidii ishii waraqaan eenyummaa ishii illee asirra jira jechuudha. Waan isin ajaa'ibu akkasuma adireesii ishii bakka iddoo ishiin jiraattu yookaan lakkoofsa manaa ishee jechuudha. Adirees istaartii lakkoofsa manaatii siitii magaalaa ishiin keessa jiraattu jechuudha. Konteenti nambarii lakkoofsa bilbilaa ishii akkasuma konteenti nambarii telefoonii lakkoofsa bilbilaa ishiitti mul'achuu jechuudha. Akkasuma kunoo neeme ajeensii ati ittiin dhufte jechuudha. Ajeensii kee kanatti ittiin dhufte kun akkasuma asirra jira jechuudha. Altaayyii kan jedhu kan koodha jechuudha. Akkasuma sekurimentii ofesii ajeensicha jechuudha. Ajeensicha lakkoofsa bilbila ajeensii keetii jechuudha. Yookaan kan poolisoota ittiin argachuu dandeessu kun asirra jira. Telefoonii kan namicha ajeensii keetii kun asirra jira. Akkasuma adireesii ajeensii keetii kun asirra jira. Adireesii isaallee kunoo jira jechuudha. Taabuksiitii jedha. Akkasuma iimeeliin isaallee jira. Iimeeliin isaaniillee kunoo iimeeliin kan ajeensii keellee hin jira jechuudha. Waan barbaadde ittiin baasuu dandeessa jechuudha jalaatii. Akkasuma domestic service worker hojjettuu yookaan ana jechuudha. Isinii gala miti. As keessatti kunoo maqaa koo asirra jira maqaan koo jechuudha. Maqaan koo Baqqalaa Alamnash Waradaadha. Maqaan koo Alamnash waan ta'eef akkasuma possession house maal hojiin kee house madaamii wanti hundumtuu asirratti raayee jira jechuudha. Adireesii bakka Oromiyaa. Anaanis waan isin ajaa'ibu akkuma kana anaanis ani waan tokko toon balleessee asii deemee waraqata kanaan niitiin kan koo maal gochuu dandeessi yoo ani balleessee asii deemee waraqata kanaan ana barbaadaaf jecha maatii koo qabsiisuu dandeessa jechuudha. Adireesii kootii isinii gala miti adireesii kootii maatiin koo bakka jiranitti qabamuu danda'u jechuudha. Akkasuma siivil isteetii yookaan nama heerumeerumoo nama heerumne jedhanillee jechuudha. Konteenti nambarii lakkoofsa bilbilaa waan isin ajaa'ibu kan biraallee jechuudha. Amma namoonni baay'een paaspoortiin harkaa badaa. Ammasuma dhufanii paaspoortii yoo harkaa bade yookiin paaspoortii yoo harkaa fuudhame ani paaspoortii koo hin beeku maalidha jedhama. Kan isin ajaa'ibu waraqata kanarraa lakkoofsi paaspoortii keessanillee jira jechuudha. Waraqata kanarraa kunoo paaspoortii nambariin illee kunoo hin jira laa. Paaspoortii nambariin illee hin jira. Akkasuma pilees oofishuu bakka irraa dhufte. Biyyi kee Itoophiyaa barzideetii guyyaa dhaloota kee akkasuma waa baay'ee of keessatti qabatee jira jechuudha wanti kuni. Inni kun immoo waliigaltee keeti. Waliigaltee kee fi waliigaltee ishiiti jechuudha. Ishiin illee maal akkatti hojjettu akkasuma ijoollee meeqa akka qabdu akkasuma ijoolleen sun fayyaadha moo fayyaa miti kan jettu jechuudha. As keessaa dubbiftee argachuu dandeessa. Maatii meeqa akka ishiin qabdu as keessaa dubbifattee argachuu dandeessa jechuudha. Kana fakkeenyaaf namni kana hubatee gadi fageessee hubatee biyyatti gaafa seessee qajeeluudhaaf jettu dubbiftee wanticha laaltee haalli sun haala gaarii yoo ta'e dhufuu dandeessa. Garuu haalli sun laaltee haala sirrii miti yoo ta'e dubbistee achitti hafuuf mirga guutuu qabda.
mirga guutuu qabdaa jechuudha. Akkasuma miindaan keellee furu asirra jira jechuudha. Amma ijoollee baay'een miindaa gaafa asii dhufanii birrii 2,200 sa'aatii ammaa kana birrii 2,200 siin jedha daldalaan. Atillee ishii jettee dhufta jechuudha. Garuu miindaan kee daldalaan miti kan beeku. Miindaan kee waraqata irratti barraa'ee jira jechuudha. Ati miindaa kee isa waraqata irraatiin gaafatta malee isa daldalaan 500 yoo siin jedhe 500 sun gaafachuu hin dandeessu. Mirgas hin qabda, dirqamas hin qabda. Gaafachuun mirga qabda. Isaan immoo kan waraqata irraa sii kennuuf mirga qabu. Kanaaf wanni gochuu hin dandeessu siin jechuun barbaada. Itti dabalee asitti signifaantii yookaan mallattoo keessa jechuudha. Amma gaa kan akka kottan jechuudha. Walumaa galatti ijoolleen dhufaa jiran yookaan ijoolleen karaa mootummaatiin dhufaa jiran dhugaa dubbachuuf waraqata kana hin qaban jechuudha. Waraqata kana hin qabanii iqaamaa yookaan wanni ta'eetu isaanii hojjetamee kennamaafi malee sa'aatii kanatti ijoollee kontiraata dhufantu kennamaafi ijoollee kontiraata dhufantu waliigaltee kun kennamaafi malee ijoollee kontiraata hin taane warra karaa mootummaatiin dhufaniif waraqanni kun kennamaafi hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu adaraa keessan ijoolleen waliif daddabarsaa warroonni waraqata kana qabdanii haala addaa keessa jirtan rakkina addaa keessa warri jirtanii lakkoofsa bilbilaa maatii keessanii illee akkasuma lakkoofsa bilbilaa kan gaafa jammaraa foormii guutamee waasii nuuf ta'ee waraqaa eenyummaa nuu qabsiise fira keenya keessaa illee asirra jira jechuudha. Kanaaf lakkoofsa bilbilaa nama suni argachuuf lubbuu keenya oolchachuuf waraqaan kun faayidaa guddaa nuu qaba. Akkasumallee haadha yookaan namicha nu fudhate sun ittiin karaa barbaanne hordofsiisuuf lakkoofsi bilbilaa taasirra waan jiruuf kanaafiyyuu sirriitti keewwadhaa isin fayyada isin jechuun barbaada. Odeeffannoo biraatiin amma walitti deebinutti turtii gaarii naa qabaadhaa. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Kanarraa faayidaa guddaa akka isin argitan abdii guddaan qaba jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hin beekan ijoollee baay'een hin beekan amma kana maaliif waraqata kana yoo fidan hin gatu. Manuma kana keessa taa'anii manuma tokko keessa waggaa 10 waggaa 20 taa'anii maqaa jara wajjin taa'anii sirrii isaa kan hin beekne baay'eetu jira jechuudha. Maqaa sirrii isaa kan hin beekne baay'eetu jira. Kun nuti rakkoon tokko illee si ga'ee himachuudhaaf sin dandeessisu. Mikinaatu sababni isaayyuu waan maqaa ishee hin beekne yookaan waan maqaa isaa hin beekne jechuudha. Kanaaf obboloota koo sheer walii godhaa adaraa keessa waraqata kana sirriitti irratti yaada isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo biraa nama walitti deebinutti turtii gaarii naa qabaadhaa isiniin jedhaa. Malumaatti immoo waan dhaggeeffattaniif galatooma akkasuma laayik sheer sabskiraayib naa gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaa. Obboloota koo koomentii naa gahaa warri na jajjabeessaa jirtan immoo ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedhaa turtii gaarii naa qabaadhaa. Baay'ee.